Harka fuunee akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota daawwattoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin qabu odeeffannoo teenya guyyaa guyyaan isin biraan geenyu tokko jennee jalqabneeti jirra. Jalqaba irratti hangafoota isin dhageessifna. Haleellaa taankaroota United Arab Emirates lama Street of Arbuza keessatti raawwatameen namni tokko du'ee 8 madaa'uun dhaga'ame. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaadha yaamicha tarkaanfii biyyaalessaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa taasisee fudhachuudhaan sagantaa duula ashaaraa magariisaa irratti hirmaachuun ifame. Baddi murtii Suudaan ajajaa humnoota tafee dhaqqabaa Suudaan Jeneraal Mohaammed Hamdan Dagoolitti murtii du'aa itti murteessuun dhaga'ame. Yeroo konferensiin marii biyyaalessaa jalqabuudhaaf sa'aatii muraasni haftutti komishiinarii marii biyyaalessaa takka fedhinnaa isiitiin aangoo gaddisuun dhaga'ame. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa kanneen amma isin dhageessifne hangafoota oduu lammii miidiyaati amma bal'ina oduutti dabalu. Haleellaan misaa'ila kiruuzii Iraan dooniiwwan boba'aa United Arab Emirates lama kibba Street of Arbuza keessatti deemaa turan irratti raawwatteen namni tokko kan du'e waggaa ta'u namoonni 8 ammoo madaa'anii jiraachuu ministeerri ittisa biyyattii beeksise. Namoota miidhaman keessa 4 haala yaaddeessaa keessa jiraachuun ifame. Dooniiwwan kunneen Mombaasaa fi Al Arabiyaan namni tokko kan du'e waggaa ta'u hojjettoota keessaa ammoo Hindii Mombaasaa keessa ture madaa'anii jiraachuun ibsame. Namoonni 6 hafan ammoo lammiilee Hindii waggaa ta'an 2 hafan ammoo lammiilee Yuukireen ta'uun ibsamee jira. Haleellaan tun dooniiwwan lamarratti ibidda kan qabsiifte waggaa ta'u dooniiwwan kanarratti miidhaa meeshaa argaggeessifteen guutumaan guututti to'atamanii jiraachuu ministeerri raayyaa ittisa biyyaa United Arab Emirates beeksisee jira. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa United Arab Emirates taateen kun seera addunyaa ifatti kan cabsuu fi nageenyaaf tasgabbii naannawaatiif balaa guddaa akka ta'e ibsuudhaan biyyattiin mirga abbaa biyyummaa nageenyaaf dantaa biyyaalessaa isii eegsisuudhaaf deebii kennuuf tarkaanfiiwwan barbaachisoo ta'an hunda fudhachuudhaaf mirga akka qabdus dubbate. Oduu biraatiin immoo ejensiin dhimma galaanaa Biriteen akka jedhetti wanti eenyummaa isaa hin beekne tokko motorri tokko osoo deemuu doonii boba'aa fe'u kan magaalaa Qaalatt Oomaan irraa gara kaaba baatti maayilii galaana 40 fagaatu irratti haleeluudhaan gabaasa kaapteenii doonichaa irraa argatee jiraachuu ifamse. Ejensiin aanga'ootaa kun taatee kana qorachaa akka jiru ibsuudhaan dooniiwwan naannoo san jiran of eeggannaa gochuu akka qabanii fi sochii shakkisiisaa akkanarraa akka qusatanis dhaame. Haleellaan tun kan raawwatamte wayita Ameerikaan Iraan irratti guyyaa sadaffaaf walitti aansuudhaan haleellaa qilleensaa Street of Arbuza keessatti laaffisuuf yaalaa jirtu toggaa ta'u wallabdee waraana naannawa baay'ee jiddu galeessaa ammas ammaatee itti fufuun ibsame. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaadha sagantaa duula magariisaa akka biyyaatti taasifamu irratti hirmaataa jiraachuun dhaga'ame. Sagantaan ashaaraa magariisaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa bara 2018 Daayirekteriitii waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa ifaan ifatti eegalee jiraachuun ibse. Sagantaa kanarratti hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Injiinar Aashaa Mohammadii fi qondaaltonni olaanoo waraanaatii fi ajajoonni waraanaa biyyoota adda addaa irraa dhufan irratti hirmaatanii jiraachuun mul'ate. Akkuma sagantaa kanarratti ifametti waraanni biyyattii duula ashaaraa magariisaa kan bara kanaa walumaa galatti biqiltuu miiliyoona 20 ol dhaabuuf karoorfatee jiraachuun ifame. Hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa yeroo tokkotti raayyaan ittisa biyyaa dhaabbataadhaan duula ashaaraa magariisaa taasisuun biqiltuu dhaabuu cinaatti illee bu'aa qabeessa biyyattummaatiif kan dhaabbatu ta'uu ibsame. Sagantaan duula magariisaa duudhaa gaarii raayyaan ittisa biyyaa irratti hirmaatuu fi caalatti kan cimsu ta'uu beeksise. Akkasumallee raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa akka qaama uummata Itoophiyaatti yaamicha biyyaalessaa gammachuu guddaadhaan dhiyeessuudhaan humnoota raayyaa ittisa biyyaa hundaaf yaamicha taasisuu fi walumaa galatti qindoominaan biqiltuu dhaabuuf karoorfatee jiraachuu ibse. Duulli ashaaraa magariisaa uwwisa bosona Itoophiyaa dabaluuf bu'aa jijjiirama qilleensaa keessatti bu'aa olaanaa waan qabuu fi bu'aa qabatamaa waan fiduuf Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa humnoota waraanaa biyyattii kutaa garaagaraa keessa jiran hundaaf duula ashaaraa magariisaa irratti akka hirmaataniif yaamicha taasise. Manni murtii biyya Suudaan Mohaammed Hamdan Dagool dabalatee miseensota humnoota tafee dhaqqabaa Suudaan 16 bakka isaan jiranitti murtii du'aa itti murteessuun dhaga'ame. Manni murtii kan kenne namoonni dhuunfaa kun naannoo Daarfur keessatti ajjeechaa yakka waraanaa sarbaa mirga dhala namummaatiif duguugaa sanyii kan yakkaman ta'uu dhaabbanni oduu biyya Suudaanii gabaase. Manni murtii kun erga bara 2023 waraanni biyya keessatti Suudaan keessatti akka malee ka'uudhaan hooggantoota olaanaa garee hidhattoota irratti murtii kana kan kenne ta'uu ibse. Waraana bara 2023 kaafame keessatti hooggantoonni olaanoon kunneen ajjeechaa namootaa fi sarbaminsa mirga namummaa keessa jiraachuu ibsee jira. Namoota du'an itti murtaa'e keessa obboleessaa fi itti aanaa Jeneraal Hamdan Dagool Abdurrahmaan Hamdan Dagool akkasumallee qondaaltota waraanaatii fi hooggantoota gosoota hedduun kan argaman ta'uun ibsame. Manni murtichaa murtii tana mana murtii olaanaatti dabarsuu fi
namoota yakka kana raawwatan karaa dhaabbata poolisii idil addunyaa Interpoliin akka barbaadu ibse. Waraanni Suudaanii fi humnoota dafee dhaqqabaa Suudaan wal dura dhaabbachaa kan jiran yeroo jiru waraanni kun erga jalqabe waggaa 4ffaa irra geeti jira. Namoota 10,000 lakkaaman galaafachuudhaan namoota miiliyoona 10 takka ol qe'ee isaan irraa buqqaasuu fi kaan beelaa fi hongeef saaxiluun ibsame. Yeroo konferensiin waltajjii marii biyyaalessaa jalqabuuf sa'aatiin muraasa hafee jirutti aangoituun konferensii marii biyyaalessaa takka fedhiisitiin aangoo gadhiisuun dhagahame. Komishinarri komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa kan taate Aadde Bilan Gabramadiin fedhiisitiin aangoo gadhiisuun dhagahame. Akka gabaasa Waazemaa raadiyoon gabaasetti Bilan Gabramadiin komishinaroota 10 takka komishinii hundeessan keessaa takka hoggaa taatu sababa dhuunfaa isaanii barnoota kiyya PhD hordofaan jira jechuudhaan erga himatteen booda konferensii marii biyyaalessaa kun jalqabuuf sa'aatii muraasa yeroo hafutti aangoo isii gadhiisuu beeksifte. Komishinar Bileen Gabramadiin yeroo dhiyoo as sagantaalee komishinichi konferensii marii biyyaalessaa ilaalchisee miidiyaatti dhiyeessaa ture irrattis hirmaataa kan turte hoggaa ta'u marii fi qophiiwwan komishinii irraa qooda fudhattoota adda addaa waliin erga taasifteen booda hirmaannaa jabaataa isaa turuunis ibsame. Akkasumallee komishiniin aangoo gadhiisuu komishinar Bileen Gabramadiin ilaalchisee hanga ammaatti ibsa kan hin kennine hoggaa ta'u dabalataan immoo komishineroota bakka isaanii bu'an buuduu ilaalchisee manni marii bakka bu'oota uummataaf gaafii akka dhiyeessan ibsameeti jira. Komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa qooda fudhattoota 4,000 hirmaachisuudhaan yeroo ammaa tana ajandaalee biyyaa gurguddoo 8 irratti mari'achuudhaa fi ajandaalee falmisootaan irratti murtee dabarsuudhaaf guyyaa har'aa marii ifatti kan jalqabu ta'uun ibsame. Komishiniin marii biyyaalessaa kun dhimmoota ajandaa marii biyyaalessaa ta'an keessaa tokko dhimma magaalaa Finfinnee fi magaalaa Dirree Dhawaa irratti kan mari'atu hoggaa ta'u magaalaan Finfinnee if dandeessee akka naannootti hundaa'utti immoo naannoo Oromiyaa jalatti itti fufte kaja'uu fi akkasumallee magaalaan Dirree Dhawaa naannoo if dandeessee taatee itti fufti immoo naannoo Oromiyaa yookaan Somaalee jalaa tokko jalatti galfamte kaja'u dhimmoota falmisiisoo komishiniin marii biyyaalessaa irratti mari'achuudhaan murtee itti laatu ta'uun ibsaa turuun keenya ni yaadatama. Haaluma kanaan dhimma kana jala buunee keessumattuu dhimma magaalaa Dirree Dhawaatii fi magaalaa Finfinnee jalaa kan isin biraan geenyu ta'a. Daawwattootaa fi hordoftoota Lambii Miidiyaa irraa odeeffannoo guyyaa guyyaan isin biraan geenyu keessa odeeffannoo teenya guyyaa isin biraan geenye kana fakkaata oduu fi odeeffannoo teenya galgalaatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.